kutanawin kan qabla wachi qabsoo marsaa sadaffaa qeerroo waamte godinoota oromiyaa guututti milkaa'eeti jira. Mormiin kun kan lagannaa gabaa uggura daandiilee cufiinsaa fi kan ture guyyaa kaleessaa hiriirnis qeerroon akkatti dabalamu labsii dabarsiteeti jirti. Waamichi qeerroon marsaa sadaffaaf goote kuni kan durirraa adda kan isa taasisu qeerroo fi qarree dargaggoota odoo hin ta'in guddaa fi xiqqaa dabalatee namni tokko odoo manatti nafin hiriira kanarratti hirmaachuun akkumatti hubatti jira. Karaa biraatiin mootummaan Itoophiyaa rakkoo hamaa dinagdee fi siyaasaa keessatti kufteetti jirti. Mootummaan Itoophiyaa erga Abiy Ahmad kursii korerraa eegalee hanga ammaatti rakkoon hammaataan isa mudachuu himamaatti jira. Warroonni keessa beekan akka himanitti godinoota Oromiyaa guututti uummanni mootummaadhaan hoogganamuu dhabee qeerroodhaan hoogganamaa akka jiru argaati jirra. Qophii kana gama dhumaatitti bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Sagantaa kana keessatti keessummootaas ni qaba. Keessummoota dhuma isinii dhiyeessee jidduudhaan bilbilaan Oromiyaa guutuu qunnamee wantoota Oromiyaa keessatti tahaa jiran isin biraan hin gahaa oduu waan jidduudhaan deemaa jirus akkasumattiin isin biraan gahaa keessummootas torarraa hin qabaa keessummoota keenya wajjiniin guma Oromoo fi Roobaa Gimbee waamicha Oromiyaa International Broadcast isinii gootanii yeroo halkan nu biraa kana waamicha Oromiyaa International Broadcast isinii godhe kabajanii as Oromiyaa International Broadcast irratti naaf hirmaachuu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jaa anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Galatoom nu afeeruu keetiif Khaliifoo. Hedduu galatoom ulfaadha horii bul. Hayyee sagantaa teenya tana keessatti wantoota haala yeroo irratti dhiyaatan haala yeroo irratti kan gaaffiif deebisaa fi marii hawaasa wajjin goonu tahaa. Bilbilaan sagantaa teenya tana adda kan godhu bilbilaan daayirektii uummata keenya Oromiyaa keessa jiran qunnamnee haala amma jiru wal biraan gahaatii fi inboksii waan yaada karaa keessaatiin nu bira gahaa jiran isin biraan kan geenyu tahaa. Dhaggeeffattoota keenyaa fi daawwattoota keenyaa kabajamoo fi jaalatamoo sagantaa teenya tana hanga dhumaatti akkan waliin turtan asumaaniin isin afeera. Mee durarratti wantoota amma tahaa jiran kana waamicha qeerroon marsaa sadaffaadhaaf goote kanarratti wantoota durirraan adda ta'an keessaafuu yeroo duraatiif manguddoon haawwan dargaggeessi hundi dabalatee hiriira kanarratti mormii kanarratti kan hirmaachaa jiruutu mul'ata. Mee hanga ammaatti qabsoo qeerroon marsaa sadaffaadhaaf 12 jettee moggaafte kana akkamiin hordofaa jirtan? Mee Roobaa irraa hin eegala Roobaa. Hedduu galatoomi Khaliifoo. Akkuma beekamu guyyoota muraasa as qophiin guyyaa har'aa fincila guyyaa har'aatii taasifamu kun karaa garaagaraatiin qophiin taasifamaa turee jira. Qophiilee kana dura marsaa tokkoffaa fi marsaa lammaffaa bu'uura godhatee wantoota achi keessatti godinaalee garaagaraa keessatti uwwisiin kennamin bu'uura godhatee qophiin godhamaa tureetiin hagam takka qophaawaa akka ture godinaalee gara fakkeenya godinaalee Harargeefaa keessatti guyyaan kun osoo hin gahin dursee dhohee jira. Kun egaa godinaalee Oromiyaa kutaalee Oromiyaa hunda keessa deemnee ilaalle hagam takka uummati mootummaa kanarraati abdii kutatee guyyaa eegatiisa jira. Waamicha eegatiisa jira. Qindoominaa fi qophii eegatiisa jira. Waan achirraati hafe hidhaan duuti artist Haacaaluu Hundeessaa hidhaan hoggansa paartilee mormitoota Oromoo achi duras hiraarsaan yeroo gara yerootti humna mootummaa kanaatiin taasifamaa ture hedduun kan uummata aarsee fi kallattiin mootummaa ittiin deemaa jiru uummati akka abdii irraa kutatuu fi ija shakkiitiin ilaalaa ture deemee waan har'a argaa jiru kanarra ga'e waan ta'eef hedduu kan nama gammachiisuu fi wanni dhaga'aa jiru wanni argaa jiru odeeffannoon karaa garaagaraatiin dhufaa jiru uwwisa godinaalee hunda tariisin akka miidiyaatti argachuu qabdan ta'a. Haa ta'uti garuu godinaaleen gabaasa ammarraa dhufaa jiruu fi argaa jirru haala hedduu nama gammachiisuu fi nama onnachiisuun deemaa jiraachuu argina. Gama biraatiin immoo qophiin kun hagam akka namitti qophaa'ee fi sodaatanii hagam akka ilkaan isaan reeqisaa jiru, mitikaan isaan jalatti hollachaa akka jiru
ibsa kaleessa irraatii kaasee mootummaa federaalaa poolisii mootummaa federaalaa waajjira komishinii poolisii federaalaa dabalatee sadarkaan kan jiru keessattuu Oromiyaa keessatti waajjiraaleen waajjira pirezidaantiitii kaasee haga waajjira dhimmoota kominikeeshinii waajjiraaleen godinaalee poolisii fi biiroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa kun hundi karaa karaan ibsi garaagaraa kennamiisa jira. Egaa kun qophiin lafarra jiru uummati isaanii mari'atuu baatullee qophiin lafarra jirtu qilleensi lafarra jiru hagam takka akka isaan sodaachisee fi hagam takka akka isaan rifachiise nutti mul'isa waan ta'eef wantiin hagammaa jiru hagammaa deemamaa jiru hedduu kan nama onnachiisuu fi ka godinaalee biraallee fi ka hagamma gabaas keessaan dhufin jechuun abdii itti horuu fi akka isaan qophaa'anuu fi akka isaan guyyoota muraasaaf sa'aatii muraasa keessatti. Oguuta kanaa qabdu bilbila qabnaa bilbila Oromiyaa irraa qabnaa akkasuma naa qabdu. Hello dhaggeeffataa keenya Oromiyaa International Broadcastii mee eessa akka jirtuu fi wantoota tahaa jiran kallattiidhaan nu biraan gahi. Ijoolleen namoonni jiran baay'inaan maqaan isaanii adda baafachuudhaaf iddoo biraatti wallee yoon siibsee. Yaa jechuun amma fakkeenyaaf wantoota tahaa jiran mormiin kun akkamitti akka deemaa jiru dhaggeeffattoota keenyaa fi daawwattoota keenya biraan nuuf gahi. Mormiin ture sababa obbo Jawaar Mohaammed miidhamuu gochuutiin Finfinnee kan ka'e ganamarraa jarri waraanaatiif uummatarra bobbee akkanumatti ulleedhaan nama cafagaa turan. Sababa kanarraa kan ka'e Finfinnee hawwataa iddoo jechi hedduu baay'ee namoota Oromummaa isaaniitiif quuqama qaban fixuudhaan gara nama 12 moo 13 kan inni ga'e. Warri lubbuun dabarte moo? Kana hunda kan miidhamee hedduu guututti dandee qabne ammaan tana. Iddoo hedduutti uummata keessaa guuraa jiran baay'ee rasaasa waan itti roobsanii. Haala yaaddoo keessa jechuun hawwataa magaalaan guddittiin Oromiyaa. Waan kana ta'eef hedduu haala yaaddessaa keessa jirti. Waraana akka miikiitti gannatanii uummata keenya dararaa waan jiraniif. Haalli kun hundi waan mi'aachisee jiruuf abii naftanyaa abii daawwan jedhanii uummanni abiyyumatti gochaa turan. Mee kaayoon hiriira kanaatiif dhaadannoon as keessa dhageeffamaa jiran maal fa'aadha? Haalaataan kana ture hundaafuu kaanis itti qophoonee ijoollee irratti wallee infoormeeshina fudhannee itti beeksisuudhaaf walitti dhufne beekuun abdii baay'ee. Galatooma yaadannoo biraan geessaniif hedduu galatoomaa waan jiru deebifnee kan isin irraa hubannu ta'a galatoomaa. Rooba kana fakkaataa bilbilaan Oromiyaa irraa haalli amma jiru mootummaa waraanaa uummata keenya keessatti gannaqee uummanni keenyaas qabsoo amma jirtu kana haala ammatti jiru kana irraa boodan deebinu du'aa dhufa malee duuti teenya Jawaar Mohaammed dura ta'uu qabdi malee Jawaar Mohaammed booda ta'uu hin qabdu. Hidhamtoota siyaasaa warreen Oromoo hayyoota Oromoo warreen hidhaa jiran hanga baafnutti manatti hin gallu. Hiriirri kun qabsoon tun karaa kanaan itti fufaa jirti. Mee bakka itti dhaabde irraa itti fufi galatoome. Yaa hedduu galatoomi egaa akkuma dhageenyu amma kallattiin bilbila irraatti dhaga'aa jirra kun egaa nama hiriira san keessa jiru nama iddoo hiriirri itti geggeeffamaa san jiru keessa jiru humnaan deemaa jiran filannoon biraan qaban uummata waliin taa'anii haasa'uuf yeroo sin qaban fedhas hin qaban amma booda uummanni isaan dhaga'ullee waan hin jirree fi filannoon isaan qaban humna Harargee lamaan keessaa waan ta'u dhaga'u jirra ispeeshaalii godinaalee Arsii lixaa aanaalee hedduu keessatti waan ta'u dhaga'aa jirra. Egaa kun ijjeechaan isaan
bakka bakka fudhatan kun bilbila godinaalee biraatiin dammaqsan yoo ta'een ala uummata duubatti hin deebisu waan ta'eef haala gaariin deemaa jira jennee yaaluu dandeenya haga ammaatti waan jiru. Ayyee mee jidduudhaan bilbila qabnaa mee dhaggeeffataa keenya bilbilaan daayirektii bilbila qabnaa. Hello. Bilbilli karata daamurame mee gumaa qo'atis asumarraa eegali waan haalota tataa jiran akkaataatti hordofte itti fufi. Fayyadee Khaliifoo fi Oromiyaa International Broadcasting Galatooma. Gabaabdumatti haalli arra dhoo'e qabsoon arra dhoo'e hirna dhootee Harargee fi naannawaa Baalee Arsii naannawaa biraa dabraa jirti akkasuma naannawaa ilaa Wallagga deemaa jirti. Walumaa galatti nafxanyaan tilmaama isaanii gabaabatti Oromoon handura biyya sanii ta'uu ni beekan. Diinagdeenis siyaasaanis magaalaa muummittiin guddoonis ta Oromiyaa ta'uu ni beekanii jechuudha. Yoo Oromiyaa tana akka gartee boolla bishaanii gubeensaa laalanii nu laaluu jiranii jechuudha. Oromoon tuni akkuma duritti qawwee takkaan kudhaniif jala yaasuu warra dandeenyu san immoo warra abbootiin teenyeef jala yaasaa turte san immoo moo jijjiiramtee mee halaalluu jettee nafxanyaan beekte amata lamaan kana nu laalaa turan jechuudha. Arrallee wanni isaan jiran sanii jechuudha. Mee Jawaar dura hidhuun Jawaar jaalala hagam takka saba Oromoo biratti qabu ni beekan. Isa hiinee laalla. Yoo isa caljaan deebinee dangaaf duguunee isaanis warra keessaa ishee qabu dhaamsinee bakka duritti deebifnaa jechuudha tilmaamne. Kana qeeroon akkaan hubatti dubbii. Akkaan rakkoo fi tilmaama nafxanyaa kana akkaan hubatte qeeroon. Jiraachuurra bilisummaan du'urra filattee jechuudha qeeroon. Jiraachuurra bilisummaan du'u. Maaliif kana filatan? Waan abboottiin saanii keessa kutte, waan akaakoon saanii keessa kutte hunda seenaa gurraa qabanii jechuudha qeeroon tuni. Bakka akaakoon saanii keessa ture sani deebi'uu mannaara addunyaarraa dhabamurra wayyiina. Maaliif sun amma yeroo amma duratti illee dubbachaan ture keessa deebi'uu nan feessu naannaa bakkeef Harargee kanatti naannaa Hararitti misraaqizii bakka jaantana keessatti ilmi namaa namarratti waan akkanaa ni dalagaa jettee atummaan mataan kee kasirratti dalagan amanuu hin dandeessu jechuudha. Isa waanuma akkanaatiif biyya magaaluma tana keessatti dalagamaa ture jettee yaaduun sitti ulfaataa jechuudha. Naannoo misraaqiziitti hammarrasitti waan dalagamaa ture. So amma gaa qeeroon ka'iinsa arra hirna baqee ka'e kuni kamaayyii ta'a jechuudha. Maaliif Jawaar hidhuu bira kutanii summiidhaan ajjeesuuf tattaaffii jiranii jechuudha. Odoo summii itti godhanii inni dhukkubsataa jiru harkisanii mana heeraa geessanii jechuudha. Amma Jawaar jechuun maali gaa? Maaliif Jawaar jettanii warra jiru jira. Jawaar simboolii qabsoo teenyaati. Jawaar hayyuu habashaan hundi Jawaarummaan nurraa haduu jedha. Maaliif nama tokko iyyuu beekuu feete hayyuu Oromoo tokko. Jabina isaatiif hayyummaa isaa beekuu feete akka habashaan itti laatu laale. Namni habashaan wajjin haasa'uu dandeessu. Namni habashaan jecha gaarii fi hamaa ol keessa laayitee ooftuuf nama isaanii sobamuu danda'u jechuudha. Yookaan nama dadhabaa isaan itti fayyadamuu danda'anii jechuudha. Habashaan nama isaan itti fayyadamuu hin dandeenye. Nama isaan gowwoomsuu hin dandeenye. Hanga ajjeesanitti irraa nafanii jechuudha aadaa isaanii. Anyway, gama qabsootiin deebi'e amma wanni Awwadaa keessatti toora nama 12 dhume, Haramaayaa keessatti illee akkasuma nama 10 dhume. Esoo qabsoon qeeroon gabbaate wareegama cimaa akka dhufu beekteeti. Wareegama cimaan akka dhufu beekteeti murattee baatee jechuudha. Wareegamni kuni wanni hin qeeroo dhaamu dubbiin jabduun tiyyaa asirra jirti. Wanni hin qeeroo dhaamu habashaan nafxanyaan isin nututtuyxee nu laaltee arra nuti yookaan guyyaa murtaawaaf ala baanee mana deebinu taate habashaan nu tuffattee dhumichi keenya itti fufaa jechuudha.
arra qabsoon baqeeyte tabilisummaan gallu malee warra hidhamees baafannee jawaarirraa eegalee baafannee bilisummaa teenyaas guutuu walabummaa teenya biyya teenya qabannee mana gallu malee arra mana galuun hin jiru jechuu qeeroon tana beekuu qabdu. Maaliif mana deebi'anii haga tokko jedhanii yoo mana deebi'an taate warri naftanyaa si booda dhufee mana si fita falmachaa wareegame malee mana keetirraa akka hoolaa qabamteen qalaminiin qeeroo dhaama. Kaleefoo. Hin dhagahamu. Dhageessaa roobaati. Bilbila waan haasawuun muut godhee bilbilaan haasawaatiin ture saniif muut godhee. Dhugumatti gaamma wantoonni Oromiyaa keessa deemaa jiran waan mootummaas yaachisee mootummaan qabsoo qeerroon marsaa sadaffaaf waamte kana itti qophaa'ee waan hin turiniif amma immoo rakkatee bakka seenuu dhabee akka keessa beektonni achi keessaa nutti himaa jiranitti Adaamatti walgahii hatattamaa yaamanii akkam akka tahan wal mari'achaa akka jiraniiti kan mul'isu keessa beektonnis kan nutti himanii mee haalli amma jiru kun hooggantoota siyaasaa Oromoo hayyoota Oromoo qeerroo fi qarree mana hidhaa guuraniituma biyya kana ni hooggannaa jechuun mootummaa kanatti akkamiin mee uummanni keenya garaagarummaan uummanni keenya ittiin dhiibatee mootummaa kana ofirraa buqqisuu danda'u karaalee hedduutu jira. Fakkeenyaaf daandii cufuu, geejjiba ugguruu, lagannaa gabaa, hiriira dabalatee qeerroon tarsiimoo akka ammaan dura mootummaa dabran ittiin kaasaa turan san fayyadamuudhaan itti fufaati jirti. Kana hoggaa jennu bakkoota hedduu godinoota Oromiyaa bahaa, lixa, kaabaa fi kibbattis haala wal fakkaataan itti fufaatti jira. Mee dhaamsi Oromoo tokkoomsu kan alaa fi keessaan Oromoo yaannisii tokkoomsee daandii qabsoo bilisummaatti irra buusu bal'inaan nu kaasamee rooba. Tole, hedduu galatoome Kaliifoo. Waan tokko hubachuun barbaachisaa. Mootummaan amma masaraa kiiloo 4 jiru kun akkamiin akka achi dhufe hundi kenna waan har'a walitti himnu muti hundi kenna beekna. Dararaan har'a Oromiyaa keessatti argaa jirru guddoonis olaantummaa seeraa kabachiisuun waan wal qabatudha. Waan duddaa garaati. Waan waliin fudhannee fi waan waliin agarre. Waan rakkoon ta'in falatti barbaaduu fi sochiin isaan godhan rakkoo biraa isaaniifis biyya saniifis sirna saniifis uumaan ala fala waan tokkotu isaan hin kennu. Gara gaaffii keetiitti deebi'uu fi waa takka dursa kaasuun barbaachisa. Waan olaantummaa seeraa waliin wal qabatee hiraarsaa fiidhaa Oromiyaa keessatti waggaa lamaan dabre geggeeffamaa ture waliin wal qabatee mootummaan Abiyyi Ahmed osoo olaantummaa seeraa kabachiisuun biyya sanatti kaayoo sirna inni geggeessuu ta'e osoo olaantummaa seeraa kabachiisuun fedhii fi haal duree mootummaan isaa ittiin hoogganamu ta'e Oromiyaa keessa naannahee bakka fi naannoo kabajanni warra isa jala deemuttiin argate kana bu'uura ta'e osoo hin ta'in murna meqelee gale sarraa eegala ture. Jara har'aa guyyaa irraatii miidiyaan baatee akka kiyyaaf keessan kana ala teessee osoo hin ta'in biyya san keessa teettee qumaarii maqaa isaatiin taphataa ooltu. Guyyaa tokkocha miti waan olaantummaa seeraa waliin wal qabatuu fi taateewwan murna meqelee galeetii sirna inni geggeessu. San jidduutti isaan jedhaa oolanumuti gabaasa isaa keessatti waan garee sanii maqaa yoo dhahe waanuma galgalas achii ka'u itti fakkaata. Kun hagam takka olaantummaan seeraa kaayoo isaaniitis miti galma isaaniillee miti. Wanti Oromiyaa keessatti ta'uu jiru tokkoffaa tuffii Oromoorraa qaburraa ka'a. Oromoon amma booda takka afaaniin sobee sossobee kaan bu'aan qabatee waan achirraa hafe tuttuqaa laalaa
bakka amma geenne kana ga'e. Asiin tuttuqee achiin tuttuqee ilaalee gareessa wajjin hojjettu tokkuma tokkoon ifirraati achi maqsaa ifirraati achi siksaa maaltu ta'aa jira osoo jedhaa namni gaafatu deemuma deemnee ijjechaa artist Haacaaluu dura aggaammiin Jawaarirra godhame sochiin jaarmiyaalee siyaasa Oromiyaa keessatti akka asiif achiin sochoone takaalaman tuttuqanii ilaalanii turan. Ijjechaa Haacaaluu immoo jecha kana dura warri isaatittiin jedhaa bahee tokko. Gilleessa bu'eetti Jawaariyoo maqaayyuun lagatti bara maqaa haadha soddaa gara keenyatti maqaa haadha soddaa maqaan hin yaaman. Maqaa lagatti gilleessa bu'eetti. Yoo guddatte girrigirri torbaan lamaati jedhanii jira. Isa isaan ittiin madaaluuf ittiin sakatta'uuf sochiin du'a artist Haacaaluu Hundeessaa booda internetiin torbaanota muraasaaf achiin booda cufamee achi booda wanni hundi nagaa deebi'eedhanii labsanii isaan nagaan jiran garuu Oromoon har'allee dhiigaa jirti. Hirnatti waan ta'e amma waliin dhaga'u jirra. Awwadaayitti akkas, Diree Dhawaatti akkas, Shaashamanneetti waan akkasii dhageenya, Dodolaatti waan akkasii dhageenya. Kun yoomilee dhaabbatu hin deemu. Maan jennaan fedhii fi dantaa uummata Oromoo kabachiisuuf haga fedhii hin qabnetti humna qabu hunda dhimma ba'ee Oromoo jilbeeffachiisuuf akka kakatisan akka waadaa galesan mirkaneeffachuuf nama kutatee ka'e. Innis kutatee jira. Oromoonis kutatuu danda'u qabdi. Abiyyi jibba addaarraa qabaannee kana jechaa hin jirru. Paartii isaa ilaalcha ideoloojii paartii inni geggeessuutiin garaagarummaa qabaachuun isa jibbu jechuudha. Garuu nama Oromoo keessaa bahee ilaalcha diinaatiin Oromoo cabsee waggaa dhibbaaf achi booda gara duubaa deebisee dhaloota awwaaluuf deemu. Anaaf isinii miti. Nu'uu dhalannee lafa jirru kanaa miti. Haga dandeenyuun falman dadhabnu numa dhiisna. Dhalootaatti awwaalamuu ta'e. Dubbii dhalootaati. Kanaaf Oromoon, qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo, jaartiin beekaaf wallaalaan kan magaala jiraatu baadiyyaa jiraatu sirriitti waan ta'u jiru gadi taa'ee hubatee ofoo gaafachuu danda'u qaba. Dhugumatti nami Abiyyi jedhamu kana kan wanni inni dubbatu afaan isaa dammaa kan garaan isaa hargiisaa sirriitti taa'ee hubatee waan inni deemaa jiruun kan addaan baafatee qabsoo male falmachuu male falli biraa kan jirre beekuu danda'u qaba. Hojii waggaa lamaan dabre hiriira nagaatti baay'eetii moti haduuti irraan dhaabbatiin Wallagga akkas kutaalee Oromiyaa keessatti dabraa wanni nuti arginu ijjechaan nuti arginu hidhaan nuti dhagarru hiriira nagaatti bahameefi miti. Cadhinneetu du'aatu jirra. Mana kee teesseeyyuu du'aa jirta. Duuti eenyummaa keetiin sijjeessan immoo fafa. Salphinna. Kanaaf Oromoon tooftaalee garaagaraa karaa cufuun barbaachisaa ta'inaan tooftaa karaa isaa ittiin cufnu yoomi haga yoomiitti eessaaf eessatti waan jedhu tokko sirriitti bilcheessuun nurraa eegama. Uggura diinagdeeti bifa kamiin sirriitti bilcheessinee labsuutu nurraa eegama. Tarkaanfilee amma fudhachuu eegalame kun marsaa sadaffaarra jirra. Marsaa tokkoffaaf lammaffaa keessaa waan barre hedduu qabna. Sadaffaan kun fooyya'ee dhufee jira. Tuttunnee gaafa isaan nama tokkoof lama hidhan nama 3-4 ajjeesan harumarraatii deebina ta'edhaan harka kennannee jirra. Takka harka kenna qabanii dugda duuban nu deebisan jennaan Jawaar fa'aa
fi hoggansi paartilee siyaasa Oromoo hundinuu jechuu dandeenya akkuma jiruun hidhaa jira. Warri mana hidhaa jira akkuma mana hidhaa jira. Akkuma mana hidhaa jiruuti. Kun alatti hidhamee jira. Kun mana hidhaatti hidhamee jira. Hundi keenya hidhannee kophaasaa farda yaabbatee Oromiyaa keessa gulufuuf deema. Kana eeyyamuun irra hin jiraatu. Oromoon. Kana eeyyamuun irra hin jiraatu jedha Galatoom Khalifa. Hayyee mee atis gumaa koo achumaan itti fufiidha gaafuma wal fakkaataadha yaada qabdu bal'isi. Laal amma waliigalatti Abiyyiin wanni itti deemu jiru waanuma sirna nafxanyaata duri amma duratti illee haasofne ture. Maaliifin kana jee Minilik ummata sabaa sablammoota ummata Oromooti wajjin irraa eegalee 150 fixee qabate. Haile Sillaaseen ummata Baalee bara 1960tti haga faranjii xayyaaraatti itti yaammatee lafarraa cabsu. Carcar keessatti gaafa lola warra qawwee jaama ummata Oromoo lafarraa fixee hanga loonii fi hunda fixee cabsu takka godhe. Jaarsoo bara 1960tti Abbabaa Aragaay miila isaatiin dhaqeeti hanga sanyii duguuggaa irratti hojjete. Maaliif Hello, ndagemu. Ndagesu. Hello. Ndagema. Haye. Okay, yeah. Dubaga. Halli mi joine fi hiriira keessa jiranii mogga baaneeti odeeffannoo jiru biraan keenya yaani itti fufi. Duba Haile Sillaasee nama Baalee fi Carcarii fi Jaarsoo wanni gaafas akkasin lafarraa fixeef ummata sossoo'insa godhu kana yoo lafarraa duugee sodaachise ummanni biraatiif fakkii taateeti ummanni biraa kan sossoone goonaa jechuufi garaa jabina ittiin hamaatiin bakka sadeen kana lafarraa duugee jechuudha. Amma gaa toftaan Abiyyiin Oromoo keessaa ba'ee gajaan na ulfaatte durooba dhugumatti maal gobanaa daa'imsa akkasuma Oromoo keessaa beetuma Oromoo daaraa godhee garuu bara 2002 takkaa kanatti jechuun 2021 isaa kana keessatti sammuun namaa atan amata dhibbaa fi waa duraatti tokko deebitu hedduu namatti ulfaata. Gabaabdumatti gaa waanuma sani wanni Abiyyiin toftaan itti deemaa jiru jechuudha. Oromoota amma fakkeenya isaatireef roobaan ture isaatirra maal jaamee ture guyyaa tokko achirra kaayatiin ture amma ni haqan viidiyoo san maaliif viidiyoon san eega ummanni hedduun arke san booda haqan akka dubbiin san dubbii isaan dirratti isaan saaxiltu waan taate beekaniif Facebook irra kaayatiin ture maal jaan seete ummanni kuni seenaarraa beeknaa kormaa keessaa dhoyinaan ummata faca'u tanaafuu Jawaar hidhuu miti tarkaanfii maayyita boodaarra fudhachuudha ajanichirraa dubbatanii jechuudha. Dirre bahanii sodaata akka malatti ajjeesu jechuudha. Namootan hayyoota nu keessaa gatuun tanuma Minilikii fi Haile Sillaaseen fi Dargiinii fi ilaa itti wayyaanatti itti dhufee jechuudha. Garuu keessaa utaa Haile Sillaasee tamillee maaliifin irratti xiyyeeffadhe jarri nugusummaa isaanii jiraachisuuf duguuggaa sanyiiti irra faayidaawwan jechuudha naannaa osoo Abiyyiin tooftaa Minilikii fi Haile Sillaasee deemaa jira jechuudha irra guddina. Ta Dargiitis Qayyi Shibbirii ta jedhamtu san itti hidhatee jechuudha. Sadee walii hidhatee deemu jira jechuudha. Amma gaa maali haalli arra deemaa jiru kuni Oromoon dirqamteeti malee feeteetii miti. Dirqamteeti. Oromoon mana odoo jirtu odoo nagayaan taa'u jiranii hayyoonni hundi guuramanii mana hidhaa jiran. Kaan akka Mahammad Amin san manaa fuudhanii qalanii naannaa Obaabbilee ooyiruu keessa darbanii jechuudha. So namni yaada isaan jaan hin fudhanne waan isaan jaan hin hojjenne ni qalamaa jechuudha. Mana teessus ni qalamaa jechuudha.
Oromoon dirqii bakka irra jiru qabsoo irra jiru tanaan nu gahee jechuudha gabaabdutti. Amma immoo maali wanti heddummaas jabeessee irra deebi'u. Cinaan tokko ka'ee cinaan tokko taa'u. Cinaan tokko falmatee cinaan tokko usee san daawwachuu. Dubbiin bakka tana bakkittoon Habashaan barbaadu. Bakkittoon duraanuu Oromoo adda babaasee naannawni kun naannawa Harargee fi Baalee duraanuu uummata ISIS uummata kanaati jeeti amantiin adda nu baasuuf tattaaffii hedduu godhan ammallee godhaa jiran. Oromoon qaama tokko addan baatu. Oromoon mara warri amma duran sossooyin magaalaan amma duran sossooyin haa duree keessan yeroo gabaabdutti xumuradhaa qabsoo qeerroo tan xumura gabrummaa qodarraa fudhadhaa jeetii yaama. Umman guddoon teenya haawwan keenya maraawu baanee ilmaan keenyaa wajjin dhaabbachuu qabna. Qabxii lamadaa geejjiba karaa cufuun toftaa jabduudha. Raambitiin ittiin gurguratin ijaarraa abbaan gadaan jee talamadaati. Ani amma sadarkaa takka ol kaasaan jaan qeeroodhaan. Sadarkaan takka ittiin maali? Nyaanni tokkolleen akka magaalaa Finfinneen seenne. Ammallee korrontii fi bishaan irraa muramuu qaban. Magaalaa Finfinnee waa takka wanni isiin itti faayidootu mara irraa muramuu qabaa jechuudha. Bakkittoon Oromoon handhuurti irraa ajajamtee Oromoon itti dhabamtu. Oromoon akka fixu pilaanitti bahu Finfinneedha. Summiin Finfinnee keessaa yoo duute malee biyya nyaatatuma cimmata nu ol kaati. Kanaafuu Finfinnee Oromoon seentee qabachuu qabdi. Summii Finfinnee keessaa duu qabdi. San maalin ajjeesan nyaata irraa muruu, bishaan irraa muruu, korrontii irraa muruudhaa jechuudha. Walumaa galatti bakka sadeen kana qeeroon tuulamaa ol kaa gootummaa himattan sanarra nu garsiisa. Gootummaa waraana dargii keessaa himattan sanarra nu garsiisa. Amboo gootummaa dhawwaayitu sanarra nu garsiisa. Yookaan ammoo gootummaa afaanii taatee hafti. Ka'a tuulamni dhaabbadhaa isiniitu ollaasani. Itti cufaa afaan qabaa Finfinneen magaalaa teessanii handura teessanii abbaarratti haan jaan Khaliifoo. Hayyee galatoomi. Amma fakkeenyaaf galatoomi yaada bareedaadha. Wantoonni dur gaafa qeerroon qabsoo gootee mootummaa wayyaanee buqqiftu godhan waraanni poolisiin Oromiyaa qeerroo wajjiniin hirmaatee qeerroo wajjiniin qabsoo jabaa godhee hooggantoonni kanneen akka pirezidaantii Lammaa Magarsaa yeroo sanii pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan yeroo saniitii fi Tayyibaa Hassanii fi hooggantoonni immoo naannoo Oromiyaa yeroo san qeerroo fi qarree wajjin dhaabbatanii qeerroo nama 6,000 diina godhannee namni hojii jiraachuu hin dandeenyu hin qabnu jaaniiti. Obbo Lammaa Magarsaa faan muummicha ministeera yeroo sanii Hayilamaariyaam Dassaalany deebisaa guutuu kannanii fi mormii jabaa ummata keessa qaamni keenya ummata keessa dhaabbannee duu qabna janiiti ummata wajjin dhaabbatanii hiriiran. Mee arraas fakkeenyaaf wanni hiriirota amma Abiyyi dhufe kana garaagarummaa qabu. Poolisiin Oromiyaa iddoo takka takkatti qeerroo wajjin karaa cufaa kana agarru nuti qaama ummata keessaa baanee ummata miidhuu miti jaanii poolisoota Oromiyaa bakkeeta biraatiif fakkeenya bakkatti tattaan jira. Mee waamichi isin ummata poolisii Oromiyaa haa ta'u raayyaa ittisa biyyaa haa ta'u waraana mootummaa hanga makalaakiyaatti haa ta'u ummata Oromoo keessaa bahanii gara ummata Oromoo rasaasa qabanii ummata Oromoo dhawaa jiran kanaan yaanni waamichi isin gootaniif maal fakkaata? Rooba Raayinee. Key point. Hedduu galatoom Khaliifoo. Dura ka gaaffii keetii adootin seenne waa takkatti qofedha. Look, qeerroon qaama hawaasa Oromoo keessaati qaama tokkoo fi qaama guddaa. Qaama hegereen Oromoo Oromiyaa abdii raggatatee har'a jalii ol dhufuu jiru. Magaaluma Finfinnee handhuura Oromiyaa teessoo mootummaa Oromiyaa keessatti waggaa tokko dura Abiyyi dhufee baatii 18 akkas gaafa gahu qeerroon humna ashabbaarii humni jedhu ka'ee ture. Waggaa tokko dura.
takka maqaa gosa gosaati jijjiiraa lakki qeerroon mirgaa falmattes jirti ka firmaa mirgaa fi haqaa falmatte sun galtee jirti ka alatti haftee jira jedhanii yaala. Abiyyi waggaa lama guutee waggaa lamaaf ji'oota muraasa keessatti jechuudha. Haga torbaan dabreetti immoo dubbiin arrabaa qeerroo irraa ol guddattee gara hawaasa Oromootti akka sabaatti humna Finfinnee dhuunfateen guyyaa guyyaan miidiyaa mootummaatiin miidiyaa maallaqa hawaasaatiin fandi ta'uun arrabsamaa oolaa jirra. Finfinnee handhuura Oromiyaatti. Oromoon akka Oromootti. Haati Oromoo, abbaan Oromoo, gama tokkoon ilmaaf intalasii yuunivarsiitii irraa reeffa akka gartee kennaa itti ergamu fudhachaa. Gama kaaniin immoo ilma kiyyattu masaraa kiiloo 4 jira. Akkas ta'aa deemuu hin dandeenyu jarana. Hin danda'amu. Finfinnee keessatti humni maanneeffate guyyaa irraatii miidiyaa irratti takka matseetiin, takka gaazexaan, takka miidiyaan kallattiin Oromoo akka sabaatti salphisaa oola. Akka sabaatti abaaraa oola. Kun Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda keessa jirtu, ka biyyaaf biyya alaa keessa jirtu gurra haa bultu. Gargaaffii keetiitti deebi'a. Sochiiwwan waggaa 5 dabran keessatti qindoominnii fi akkaataa ittiin TPLF humna TPLFin murnya TPLFitiin durfamusa giddugala sanirraa kaasuu fi akkaataan ittiin wanti godhame haga hubadhutti gaheen hojjetaa mootummaa, gaheen poolisii Oromiyaa, gaheen hoggansa godinaalee fi aanaalee bulchiinsa magaalaa achi keessatti taphatan indirectly wanti ifatti of baasuu dhabanul takka icciitii dhoksuun gama kaaniin immoo bakka icciitii baasuun qabsoo kana deeggara jedhanitti harka lafa jalaatiin icciitii baasuun gaheen isaanii salphaan turre. Odeeffannoo haga an qabutti har'as hojjetaan mootummaa kasarrakka an jiru waan dirqamee mindaa isaatiif wanti jedhu hin jenne fedhii fi wanni mootummaa kan amantaa mootummaa kanarraa hin qabu. Kun humna guddaa dhimma itti bahamuu danda'amu keessaa tokko. Karaa biraatiin poolisiin Oromiyaa humni poolisii idilee dabalatee humna bittinneessaa jedhanii bakka bakka qoodan kun special force bakka bakka qoodan kuni hedduu dawaa uummata kana nagaasaa ittisuu keessatti gama kaaniin immoo ijoolleen hiriiraa baatu kun dargaggeessaaf dargaggeettiin hiriiraa baatu kun haqaa fi haqa qofa qabeenya namaa mancaasuuf nama dhuunfaa yookaan qabeenya nama dhuunfaa taargeetti gochuu akan ta'een gaaffiin qaban gaaffii sirna waliin wal qabatu. Gaaffiin qaban gaaffii haqa waliin wal qabatu. Dhaadannoon isaanii dhaadannoo waan haqaa malee ebelu jeessa ebelu qalaan jennu akka ta'e sirrii beekanii tokkoffaa eegumsa barbaachisu. Eegumsa barbaachisu hiriira nagaa kanaaf godhuun dirqama gama isaanii bahuu qaban. Karaa gama kaaniin godinaalee Oromiyaa keessatti namooti sababa garaagaraatiin hidhaman yoo manni murtiif takka bilisaan gara kaaniin immoo mirga wabiitiin gadhiisu poolisii jidduutti wantiin garaagaraa ni ka'a. Kun fedhii dhuunfaarraa madda. Malee poolisiin Oromiyaa hundi dantaa akkanaatiin hadoodamanii uummata miidhuu fi ni deeman amantaa jedhuun qabu. Bakka bakkattis argaa jirra. Deeggarsaa fi ittisa barbaachisu godhaa jiran. Kun jabaatee itti fufuu qaba. Humni amma dargaggeessi amma bakka bakkatti godinaalee fi magaalota garaagaraa keessatti mirga isaatiif falmachuuf, mirga hoggansa isaatiif falmachuuf, fedhii fi waan isatti dhaga'ame ibsachuuf karaa bahe kun
humna badii akan ta'een hiriirri mataan isaa hiriira nagaatii bar waan sitti dhagahame ka ati itti ibsachuuf gabbaatu malee dhakaa darbachuuf qabeenya namaa mancaasuufi miti. Kana kayaames hin jiru, ka godhu jirus hin jiru. Badiin jalqabaa gaafa isaan namatti rasaasa dhukaasuu eegalan dhufa. Isaanirraa jalqaba yeroo hunda wantiin ijoollee karaarra baatee sagalee isaanii dhageessisan kan mormii isaanii dhageessisan mootummaa mormuun badii miti bar. Badii miti. Kun heeraaf seera biyyi sanii osoo akka heeraaf seera biyyi jedhutti ta'u ta'ee si eeyyama. Waanuma fakkeessuudhaaf barootuma bara TPLFiitu godhamaa ba'an hedduu isaanii danqanii jiranii. So kanaaf haga danda'ametti agartee humni hojjetaa mootummaatii kaasee haga humna poolisii Oromiyaatti haga danda'ametti mormi deemamu kanaaf gama danda'ameen deeggarsa godhee dura dhaabbachuu dhabuun mataa isaa waan tokko. Yoo danda'ame eegumsa godhu hin ta'u taanaan dura dhaabbachuu dhabu. Haga danda'ametti qooda isaanii bahanii akkuma marsaa duraarratti wanti kana milkeessan kana ammas kana keessatti wanni qooda isaaniirraa eegamu bahuu qabaniin jedha. Galatoomii rooba. Mee gama gumaa kootiin dabra. Gumaa koomee yaada dabalataa gaafuma wal fakkaataa kanarratti yaada dabalataa nuyi. Laal ilaalchi amma gaafa wayyaaneetii fi arraa waan addaatii jira odoon gartee gama gaafiteetiin dhufne. Gaafa wayyaanee olaantummaan wayyaanee tashanyii takkaatiin mul'ataa jechuudha. Amma immoo saniif warri gartee achi keessa jiru mataan isaaniitu tuffatamanii arrabfamanii xiqqaachaa turanii jechuudha. Amma rakkoonsa maal goote sossoo'insa qeeroodhaa rakkuma isaanii mataa isaaniitu keessaa bahuudhaaf sossoo'insa qeeroo cinaa dhaabbachuu akka qaban dirqisiisee jechuudha. Fedhanii odoon ta'initti rakkoo isaan keessa jiraniitu dirqisiisee jechuudha gaafas. Dabre amma maaltu ta'e? Ijaarmaynummaan OPDO kan gaafa wayyaanee san ilmaan Oromootiin guutee ture san arra hedduu xiqqaatee dhufe jechuudha. Nafxanyaa afaan Oromoo dubbattuun bakka buufamee jechuudha. Wanti akka dhiyoo sanitti jabaatanii keessaa iccitii baasuu fi wajji walqindaa'uu fi hundi kun xiqqaachaa dhufe jechuudha. Maaliif gaa ilmaan Oromootiitu sabboonota achi keessaa duraanuu kuma deengata jannatti keessaa yaasanii jiran amma Oromuma ta'uufuu keessaa ari'amaa jiranii jechuudha. Nama nan Oromoos warra Oromoon ta'in immoo warri PP keessa guutaa jira jechuudha. Saniif wanni OPDO balleessuu nu feesiseefuu jechuudha. Amma boodaan PPdha abbaan fedhe seenuu danda'a waan joosan tan nafxanyaa achi guuruusanii jechuudha. Garuu haa ta'u poolisoonni Oromiyaa arrallee akka qeeroo bira dhaabbachaa jiran karaallee hojii cufaa jiran agarree jirra. Ilmaan Oromoo, ilmaan sabaa sablammootaa kan poolisa Oromiyaatii fi caasaa mootummaa maaliif tuuta shiftaa Abiyyi kana kan Oromiyaa bulchu keessa jirtan hireen qabdan takkaa fi takka. Qeeroo Oromoo bira dhaabbattanii waan dandeessaniin gargaaruu yoo dadhabdan itti dhukaasuu dhabuu karaarraa duraa maquu. Gabroonfataa ilmaan Oromoo ofirraa kaasanii. Warri immoo saniin goone ilmaan Oromoo dhukaase. Gaafa wayyaanee ajjeesee nagaa bahee jettanii nuti akkasin nagaa baanaa yoo kan jettan taate kan gaafa wayyaaneetii fi kan amma ajjeeses hundinuu itti gaafatama jalaa kan baane abdii guutuun isinii himaa jechuudha. Maaliif Oromiyaan ni bilisoomti? Gaafa Oromiyaan bilisoomte namni dhiigalma Oromoo dhiisi re'ee Oromoo ajjeese akka itti gaafatamu beeku qaba. Kan lamadaati. Abiyyi findaamsa qaba. Abiyyi yeroon ta'e dhumte. Ilmaan Oromoo akka tokko waa xiqqoo fixuu ni dandeessa. Garuu duuti ta'e tarra hamtuutiin si dhufuu jiraata. Yoo Rabbi si hime gorsa kiyya kaniin sii kannu
harka kee keessaa fudhadhu Oromiyaa keessaa Jawaar Gabbaasi, Baqqalaa Garbaa Gabbaasi, Hamzaa Booranaa baasi, ilmaan Oromoo kan hidhaman hunda baasi, ilmaan Oromoo harka kaayi karaa magaalaa nafxanyaa ta'eetii godaanii nafxanyaa ta'e bulchi. Yommuu sanin goonee Oromoon cabsee bulcheetu taate lubbuu ta'e takkitti dhiisi nafxanyumaatti dhaabbatteefu waan itti dhufuu jiraatu siitutti gaafatamaa jechuudha. Garuu ilmi namaa dhumee akka Hacaaluun baanu tokko du'ee tokkon taa'uu je wal gaggalaafata taati. Wal gaggalaafata hamaa dhufuu jiraata. San gaafa ilmaan Oromoo miliyoonni 50 irraa 60 kun ka'ee isinirra garagale waan isin dhufuu jiraatu isinuu ni beektanii jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromootiin rasaasa kan dhooyne waraana kee dhaabirraa waraana kee magaalaa keessaa baasi kaampi galchi. Poolisni Oromiyaa hiriira cinaa dhaabbatee nagee hiriiraa eegee nagayaan hiriira isaa bobbaasee akka galchu akka godhu amrii dabarsi. San godhuu baattummoo Oromoon humnaan hiriiraas gooti tarkaanfii biraatittis ol dabarraa jechuudha gabaabdutti fayyaada Khaliifoo. Hayyee galatoomi. Amma immoo wantoota hooggantoota paartiilee bilisiginnaa gaafa isaan jedhamu fakkeenyaaf hooggantoonni olaanoon amma fakkeenyaaf bilisiginnaa keessatti beekama kan akka Taayyee Danda'aa kuni yeroo wantoota adda addaatiif siyaa'ee ta'uudhaaf karaa adda addaatiin shakkamanii mana hidhaatti darbataman Jawaar sagalee ta'ee fi Oromoo political prisoner jee maqaasaa ol kaasaa ture. Har'a immoo inni gabbee fuula Facebook isaati irratti dhukkubsachuu waan biraa yakkamaan hidhamuu waan biraa jee akka gartee dhukkuba Jawaar sanitti qoosaa jiruuti. Qoosaati jira. Ammas qabsoo Oromoo tana duuba deebisuudhaaf nafxanyaadhaaf uummata Oromoo jilbifachiisuudhaaf murna qophaa'e keessaa isa tokko. Akkasuma ammas namoonni hedduun qabsoo Oromoo taniif duuba deebisuudhaaf hedduu wantoonni isaan godhaa jiran waan Oromoo mana deebisuu miti. Fakkeenyaaf mormii qeerroon marsaa 12 jettee moggaafte kana wanti adda godhu yeroo isaan guyyaa kanaaf qophaa'anitti Jawaar miilli itaawee fuulli itaawee ol ka'uu dadhabee rabbii fi uummata Oromootiin abdadhee biyya galee jee gaafa yoo yaadatan yeroo dabarte akkas jee ture. Rabbii fi paasapoora Ameerikaa waliin ta'in rabbii fi uummata Oromootiin abdadhee biyya galee jee ture. Qeerroon fi qarreen manguddoon hawaasni Oromoo guutumatti marsaa 8ffaadhaaf waamicha owwaatee ala jiru kun hundi qabsoo amma duraatiin garaagarummaa itti godhuu qabu. Fakkeenyaaf hidhamtoota siyaasaa Oromoodhaa hedduudhaatu mana hidhaatti darbatamee sababaan ala yakka tokkoon ala mana hidhaatti dararaan meeqa irra gahaa jirti. Dhiibbaan isaan mootummaarra godhanii hayyoota Oromoo kana ilmaan Oromoo mana hidhaa jiran baasuu danda'u qaban mee tooftaalee akkamiin hiriirri kun akkamitti akkatti deemuu qabu. Akkuma amma duraa guyyaa 2-3 hanga jaamisan gabbaanii deebi'uu qabamoo hangam takka dhiibbaa murannoo akkamiitiin akka xumuramu mee asumaan dhaamsanuu kaayii sagantaa teenya gara xumuraatti irratti deegeenye jirra rooba. Hedduu galatoomi. Wata silarra yaadalle kennuun barbaadu keessattuu waan Taayyee Danda'aa waliin wal qabatu. Jarana dhugaa dubbanne dhugaa rabbii jaalata. Namni ilaalcha siyaasaatiin garaagarummaa qabaachuu danda'a. Hundi keenyas ni qabna. Dirqama namni hundi ilaalcha siyaasaa gosa tokkoo geggeessuun hin qabu barbaachisaas miti. Uummatuma keessa baanee fayyaduu dhabuu danda'a. Ilaalchi siyaasaa qofa baasketii siyaasaa bifa takkattii qofa keessa naqamnee wanti ta'uun hin barbaachisu. Yaadaan bakka wal falmine bakka yaada keenyatti gurgurachuu dandeenyu bilisaan walii gabbaanee jannoon qabnu, ayidooloojiin siyaasaa qabnu, akkaataan imaammati nuti qabnu, imaammati dinagdee, qonnaa, magaalaa, barnootaa, fayyaa kana jennee wal morminee hawaasa duratti hawaasa akka nurraa bitatu gabaa baafachuu hin dandeenya. Kun amaluma siyaasaati. Gama Taayyeef gurmuu Taayyee waliin jirtuuti yoo laaltu immoo an dhugaa dubbachuuf humaniiti wanti jedhamullee jira ilmoo namaa keessa.
akkasitti nama hidhaa keessa jiru dhiboo isaatiin baacuu waan biraa ta'e yakkamaa taasisee jira baay'ee. Karaa gara biraatiin garee amma ragaaf qopheessan keessaa tokko ta'uu isaallee mirkaneessaa jira. Anaaf jechuudha akka hubadhetti. Dhugaa san. Garee ragaa bahuu fi warra golga duubaa haa ta'u warra as fuula dura ta'uu gaabor barraa garuu garee san keessaa tokko ta'uu isaa ragaaf bahee jira. Ragaa bahuun rakkoo hin qabu. Bahee waan itti dhaga'ame waan itti fakkaate akkanumattuu duruu ragaa bahaa oolaa jira isuma barreessaa oolu sallee walitti qabee waan kana jechuu danda'a. Mana murtii haqaa osoo ta'e waan kana dura jiru ilaalchaa fi akkaataa namooti kun ittiin wal qeeqan wanti godhuu danda'a. Sunis rakkoo miti anaaf. Sunis rakkoo miti adeemee rageessu rakkoo miti. Garuu aariin isaa guddoon na fakkaate waa wal'aa'een na fakkaata. Aariin isaa guddoon hojii idilee isaa keessa persentiin 75 waan Jawaarii fi namooti yaada Jawaarii geggeessan jala deemaa katabuu ture. Jawaar hidhamee jira. Hojiinuu waan jala harkifatte na fakkaate. Hojiinuu waanummaan silaa inni hojjetu waan jalaa dhabamte na fakkaatti. So tun aaruma tana fa'a waa walta naqamte na fakkaatti waan ta'eef kanarratti kanan jedhu Jawaarii nama Oromoo yeroo gara garaatti hidhameef akkamitti sagalee ta'e haga odeeffannoon isa geettetti odeeffannoo san dhugaa ta'uusaa mirkaneeffatetti namni sagalee hin ta'iniif qaamni sagalee hin ta'iniif gareen sagalee hin ta'iniif ilmaan Oromoo irra darree nama kamiifuu wanti ta'aa ture. Bifa akkasiitiin immoo ilaalcha siyaasaa akka jirutti ta'ee garuu akka namummaattu akkasitti wal diinumfachuun keessaayyuu ilmaa Oromoo jidduutti waan akkasii arguun xiqqoo nama qaanessa nama salphisas kun waan ta'uu hin qabne kan jedhe kana dura ta'eeyyuu hedduun jira waan ta'eef kanarratti waan hedduu jechuun hin barbaachisu. Kaani wanni qabsoo fuulduraa geggeessuuf murtee xumuraa kan argatu gochuu fi maanti godhamuu qaba kan jedhu amma kaleessa har'aa muti har'a bor ta'uu hin dandeessu. Gumaan koo reefuu kaasee jira. TPLF waliin qabsoo godhaa turree fi haala amma keessa jirru garagara. Nama garagaraa wajjin, nama adda addaa wajjin, sirna adda addaa wajjin wal dura dhaabbachaa jirra. Wanni lama waanii oolle. Takka hagamuu ijjeessan, hagamuu waraanatti bobbaasan Oromoo tana fixuullee hin danda'an haqasiin falmattuuf tana irraa ittisuu hin danda'amu. Kun waan oolle. Kun waan hin danda'amne miin. Humna haga fedhanii itti bobbaasanii osoo humnaaf waraanni nama sodaachisu ta'e jarana tariiti nulleen yeroo san umuriin xiqqoo ta'ee arkuu dhabnu malee seenaa biyya sanii keessatti kaasi yoo fudhanne akka dargii nama sodaachisu jira natti hin fakkaatu. Ani ofii kiyya gaafa dargiin bahu daa'ima waan tureef hin beeku garuu waan achi dura tureef sochii yeroo san tureef haasawa isaatiif maalii kana yoo dhageenyu hedduu akkaan nama sodaachisa. Akkaan nama sodaachisa. So kanaaf haga fedhe Abiyyi asiin afaaniin asii waraanaan osoo wanti godhee waan Oromoon qabattee gara fuulduraa deemtu kana duubatti deebisuu hin danda'u. Tokkaan wanni qindoomina hiriira nagaatiif falmii waliin wal qabatee deemu osoo akka gurmuutti akka gareetti yaamichi hin godhamin iyyuu guyyaasaa eegata malee wanti amma argaa jiru kun waan guyyaa eegatu malee waan oolle. Kana jiruuf jireenya hawaasa keessa jiru oolmaa guyyaa waan isaan keessa bulan waan isaan keessa oolan hiraartii jiruutii fi jireenya mataa isaattu guyyaa tokko uummata karaarra baasuu deema. Guyyaa tokko uummata karaarra baasuu deema. Fakkeenya tokko lama tokkoon tokko isinii kennuu danda'a. Gaafa mooxaatti masgiidi
lakkoofsa hagana hin jenne gubatuu fi gartuun masgiida san gudduu sirbaa alalaasaa kolfaa taphachaa bahanii. Muummeen ministeera Abiyyi taayitilii biraalleen dabalaaf paaster Abiyyi daandii Finfinnee qulqulleessaa oole. Lafti ittiin bariine. Lafti ittiin bariine. Kan imagine hawaasi musliimaa Itoophiyaa taatee saniif waan inni godhaa bu'u akka nama biyya san hogganuutti waan inni ganama san ka'ee godhe wal bira qabanii laalanii waan garaa isaanii keessatti isaan gudunfatan eenyu beeka. Takka. Habraa yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessatti waqtuma san reeffi ilmaan Oromoo kun bahatti kun dhihatti naannoo Harariitti reeffa gale. Gobba akkas. Booranaan reeffa gale. Jiddugala Shawaatti akkas. Wallaggaan reeffa gale. Baaletti akkas. Baaletti akkas. Du'a ijoollee sanii guyyaa tokkocha qondaalli Oromiyaa waan kana hin jenne. Karaa gara biraatiin immoo waan sanii wal fakkaatu. Ijoollee dambii doollooti yuunivarsiitii dambii doollooti butaman jedhaman. Muummeen ministeeraa ibsa waajjira sekireeteriyaarii muummee ministeeraa kennuurra dabree paarlaamaa keessatti mataa duree daqiiqaa 30 ol fudhate. Tokko qofa isinirra buusa. Gara biyya Arabaa kana deemee daqiiqaa 30 fi nama dhuunfaa lama kan wal dhabe araarsuuf ministeerota dhimma alaa I think Suleiman Daddafoolee keessa jiran fakkaata. Jilbiisisee namoota lama walta araarsuuf daqiiqaa 30 waan taayitilii san itti dabaleef jedhee beeka paaster waan jedheef qaba. Gartee nama wal dhabbii dhuunfaa roobaaf khaliifaa wal dhabdee roobaaf khaliifaa walitti araarsuuf muummeen ministeeraa kan biyyittiin nagaaf tasgabdii dhaddee guyyaarraatii nami du'u guyyaarraatii mana amantaa gubatu guyyaarraatii naannolee jidduutti wal dhabbiin uumamtu nama dhuunfaatiif daqiiqaa 30 ispeer godhee ministeerota isaa jilbaan deemsisaa ture. Okay? Waan kana gurri haadhaaf abbaa Oromoo ilmaan Oromoo hin dhaga'u jedhanii liqimsanii waliin ta'uun jiraatuuf hin deemu. Wanti miidiyaa irratti dubbatamuuf waan hawaasa keessa jiru duddaaf gara samiif dachi walii argu. Osoo nuti hiriira hin yaamin, osoo nuti hiriira hin qindeessin hagamuu haa turu, hagamuu haa bulu, guyyaa isaa eegatu mal waanuma kana dha'uuf hin oolle. Waanuma kana dha'uuf hin oolle. Immoo haali waggoota duraa saniif ka ammaa tokkoo miti isa ammaa kana burjaajii fi wal hubantii dhabii wal shakkii namooti bakka takka waliin ta'anii hojjetan waliin haasa'uu sodaachuu amma jiru kana deebisnee hawaasa keenya jaaruun nurra jiraata hadura. Deebisnee hawaasa keenya jaaruun nurra jiraata, lecture godhuun nurra jiraata, maan jennaa odeeffannoof hubannoo adeemsa sirna paartii yookaan immoo mootummaa Abiyyi hoogganuu kun ittiin deemaa jiru namni hundi walqixa hubatuu dhabuu danda'a. Aksesii miidiyaatu qabaachuu dhabuu danda'a. Miidiyaalee jiran hundi afaan cufanii cuqqaalanii kasaanii saniin guyyaa irraatii lallabaa oolan. Kanaaf gama tokkoon hawaasa keenya waan ta'uuf jiru waan fuuldura nutti mul'atu kana hawaasa keenya hubachiisaa gama kaaniin immoo dargaggoof dargaggeettii sirriitti gadi fageessanii jaaruun waan ammarraatii kaasnee hiriira godhamu kana falmii godhamu kana cinaatti godhamu waan ta'eef kun guyyaa isaa eegatee waan ifin dhohuuf deemu waan ta'eef wanti guddoo nama shakkisiisuuf nama yaaddessu hin jiru garuu sirriitti bilcheessinee hawaasa keenya lecture godhaa ijaaraa deemis akka malee barbaachisa. Tarraa maayii rakkoon biyya san huutee qabdi rakkoo siyaasaati. Rakkoon siyaasaa silaa fala siyaasaa ka waliin ta'anii malaa marii barbaaddi. Balbalti maraa marii hundi cufamuu jirti. Haguma cufamteetti ilaaluu dandeenya.
hoggansi paartilee Oromoo biyya keessaa biyya alaa jiru ka hidhaa jira ka achirraatii hafe ifi kennee hoggansasi ifam hoggansa siyaasaa kennuun irra jiraata. Kallattii siyaasaa waloo keewuun irra jiraata. Hujii adda qoodachuu namni hujii aktiivizimii warri miidiyaa irra jiru waan miidiyaa irratti bahuu danda'u waan miidiyaa irratti bahuu qabu waan odeessa guyyaa hawaasaan geewuun irra jiraatu hawaasaan geeyaa liidarshiipiin siyaasaa hoggansa siyaasaa akkaan barbaachisu kunis hujii manaa hamataa isaanii hujatuun isaanirra jiraata jedhaa galatooma. Hayyee galatoomi rooba kanuma dabaluudhaan dhaamsa sagantaa teenya gara dhumaatirra gayaati jirra. Meegumaa hoo dhaamsa dhumaa ati yoo carraa kanatti fayyadamuudhaaf qeerroo fi qarree hawaasa Oromoo bal'aadhaan maal jettaan? Waan an jechuu barbaade roobaanuuf fixee jira. Ammallee gaafii fi deebisaa dheengaddaa keessatti illee dubbii tana haasofnee turre. Mee gabaabdumatti pirezidaantii Ameerikaa tokko maqaa yaadadhu waan jee nama waan akkana jedhu wajjin walii galuu hin dandeessu je. What is mine is mine, what is yours is negotiable. Wanni tiyya teemmoo waan ati qabdu irratti haasofna. Nafxanyaan lafti isaanii biyya isaanii ilmaan Oromoo tokko keessan jiru, Tigreen tokko keessan jiru, Soomaaliyaan tokko keessan jiru, wanna lafa isaanii qulqulluutti lafa isaanii qabatanii Oromiyaan ammoo irratti waliin haasofna Oromiyaan tawalooti warra jiru. So nama wanni kiyya keemmoo irratti irra haasofna akkatti qooddannu jiru wajjin walii galuun hin danda'amu. Oromoon beeku qabdi tura. Eega tana hubanne boodaan sossoo'insi qeeroon godhaa turtee fi godhaa jirtu falmaa haqaati. Gama rabbiittis, gama ilma namaatittis, gama seera addunyaatittis. Yoo mirgi kee kan namummaa sarbame, yoo amantiin tee sarbamte, yoo lafti tee sarbamte, yoo qabeenyi kee saamamte, mirga guutuu qabda ol kaatee loltee falmattee wareegama baaftee diina kee firaa dhooytee firaa deebisuudhaaf heera addunyaa chaartara ilma namaa keessatti. Haa ta'u addunyaa tanarra heerri dhugaa hin jiru. Mootummoonni addunyaatii fi warrummaan haqa ilma namaatiif deema jiran kunuu walirra wayyaa haa qabaatu malee dantaa mataa isaaniitiif deeman. Interestiin isaanii yoo naannawaa gaafa Afrikaa sanitti jedhamte ni gargaaranii jechuudha. Yoommoo faayidaa achi hin qabaanne hin gargaaran jechuudha. Maaliifin kana jee Oromoon dantaa takkallee namni nurraa qabu hin jiru amma. Maaliif biyya sana harkaa hin qabnu, qabeenya keenya harkaa hin qabnu, siyaasaa teenya harkaa hin qabnu. Tanaafi namni alaa mootummoonni alaa kan nu haajamu hin jiru jechuudha. Eenyu haajaman? Gabroonfataa nu harkaa qabu kanatti haajaman jechuudha. Maaliif qabeenya keenya faayidaa'uudhaaf, lafa teenya faayidaa'uudhaaf. Sogaa tanaafi Oromoon firan qabnee jechuudha. Qabeenyuma keenyaatu diina nubbitee jechuudha biyya alaatirraa illee addunyaa keessatti illee. Eega san hubanne boodaan Oromoon eenyummaa fi kabajsiisuudhaaf, qabeenya fi irratti abbaa ta'uudhaaf, aadaa fi afaan fi kabajsiifachuudhaaf, barnoota ijoolleen tee fuulduraa barattu kan aadaa teetii fi afaan keetii fi amantii teetii walii hidhame ta'uu godhachuudhaaf falmaarraa maayyii goote koloneeffataa Abisiiniyaa hudduun buqqaaftee darbuu qofaa jechuudha. Kuni tooftaa amma gama gaafii khaliifoon dhufe tooftaa tan feesa tooftaa akkuma harreef hojii. Karaa cufu akka waa takka magaalaan olii gad deemtee hin dalayne godhu. Sadeessa nyaanni akka magaalaa Finfinneen seenne matuma muru ifaan Oromiyaarraa deemaa muru bishaan keenya dhuganirraa muru kana wal jala sadarkaa wal jala ol kaasaa deemuu qabanii jechuudha qeerroon. Wareegama feesisu baafnee wareegama amata dheeraa deemee namni hedduun irraa dhumurra yeroo takka wareegama gabaabaa
baafnee Oromiyaa if harka galchuu qabnaan jaar. Ammoo warri biyya alaatii fi warri biyya alaatis ijoollee madooyte warra ijoolleen irraa miidhamte hunda qindooynee gargaaru. Sadeessaa hayyoonni keenya bakka jiranii walitti dhufee akkuma reefu roobaan jeessanitti hujii hirannee hujii irra bobbahuu qaba. Habiyya seenuu fedhu haa seenu kan alaawaa qindeessu namuu waan dandeettii isaa professional isaa irratti hidhamee fi dandeettiitti qabu irratti bobbahuu qabnaa jechuudha warri alaa maraawu hayyoonni maraawu. Kanaafuu qabsoo alaa keessaa duruu qindooytee jirti daranuu istiraateejii haara dabraa deemuudhaa galatoomee gama kootiin fitadhee kaleessa. Tolga sagantaa teenya tan arraa asumaan goolamnaa roobaa gimbeetii fi gumaa Oromoon yeroo teessan aarsaa gootanii waamicha keenya kabajanii asirra dhuftanii yaadaa fi gaaffiif deebisan wajjin godhuu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jaa sagantaan teenya tanarraa asumaan raawwatti. Tolga adda kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oromiyaa International Broadcast kan isin biraan gahaa turre sagantaa keenya sagantaa addaa oduu gabaabduudhaan eegallee bilbilaan Oromiyaa hunda qunnamnee keessummootaas irratti isin affeerree sagantaan addaa isin biraan gahaa turre tan hanga ammaa isin biraan gahaa turre tana fakkaatti yeroo wal fakkaataa yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti gama kiyyaan nagaan isiniif hawwa nagaan tura.